Magaalaa Moojootti falfaltuun lama qabaman. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Moojootti shakkamtoonni lama hojii moraa yookaan falfalaa hojjechuuf lukkuu gurraacha qalanii lafa keessa awwaalaa osoo jiranii to'atamuu poolisiin magaalittii beeksise. Akka ibsa biiroo sabquunnamtii waajjira poolisii magaalaa Moojootti shakkamtoonni kunneen osoo hojii falfaa hojjetanii harkaaf harkatti qabaman. Magaalaa Moojootti jimaata waxabajjii 16 bara 2023 ganama sa'aatii 3:45 yommuu ta'u namooti lama osoo lukkuu gurraacha qalanii awwaalaa jiranii eeruu uummataa fi qindoomina qaamolee nageenyaatiin to'annoo seeraa jala ooluu qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Moojoo ibseera. Namoota lamaan keessaa tokko uffata abbaa amantaa kan ofirraa qabuu fi gargaaraan isaa konkolaataa lakkoofsa gabatee A66,590 ta'een magaalaa Finfinnee irraa gara Moojootti maluun magaalaa Moojoo keessa erga naanna'anii booda iddoo seensa daandii saffisaa Finfinnee gara Adaamaa geessu naannawa mana barumsaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa fuulduratti haala safuu fi duudhaa hawaasaatiin faallaateen lukkuu gurraacha qalanii awwaalaa osoo jiranuu eeruu hirmaannaa uummataatiin to'annoo seeraa jala ooluun dhimmi isaanii kan qoratamaa jiru ta'uun ifoomeera. Uummanni magaalittii gochoota safuu hawaasaa cabsanii fi seeraalummaa saaxiluu fi ittisuu irratti hirmaannaa taasisaa jiraniif galateeffachuun hirmaannaa fi qindoominni jiru gama hundaan cimee akka itti fufuu qabu qajeelchi poolisichaa dhaameera. Oduu keenya biraatti yoo ceenu badhaasni Hacaaluu Hundeessaa marsaa lammaffaa waxabajjii 29 kan geggeeffamu ta'uun ibsame. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa marsaa lammaffaa bakka kaadhimamtoonnii fi keessummoonni argamanitti waxabajjii 29 bara 2023 magaalaa Finfinnee hoteela Iskaalaatitti kan geggeeffamu ta'uu koreen badhaasichaa beeksise. Kaayyoon badhaasni Hacaaluu Hundeessaa artistootaa fi namoota ogummaa aartii keessa jiran dorgomsiisee badhaasuun artistoota lafaa dhufan jajjabeessuu fi beekamtii kennuu ta'uu korichi ifoomseera. Badhaasni kun bara darbe qabiyyeewwan gosa aartii 10 artistoota dorgomsiisee badhaasee kan ture yoo ta'u bara kana immoo weellistoota, barreessitoota, shubbistootaa fi ogeeyyii waraabbii fi gulaallii suur-sagalee dabalatee qabiyyeewwan gosa aartii 12 mo'attoota badhaasuuf qophaa'ee kan jiru ta'uu korichi dabalee addeesseera. Dorgommii kana irratti kan hirmaatan weellistoota ol dhufaa jiranii fi namoota ogummaa kana duuba jiranidha. Ulaagaalee kaaman keessaa albamni dorgommichaaf dhiyaatu kamiyyuu weelluuwwan 5 fi sanaa ol walumaa galatti dheerina daqiiqaa 30 qabu ta'uu qabaa jedhame. Weellisaa beekamaa fi uummata Oromootiif qaalii ta'e aartist Hacaaluu Hundeessaa xumura baatii waxabajjii bara 2020 guyyaa wiixataa rasaasaan rukutame naannoo kondominiyeemii Galaanitti kan argame ta'uu fi battaluma argametti gara hospitaala Xurnash Beejing geeffamus lubbuun isaa baraaramuu akka hin danda'amne himamuun in yaadatama. Sirni awwaalcha isaas magaalaa Ambootti raawwate. Yaadannoo aartistii qaalii kanaatiifis Yuunivarsiitii Amboo fi Riifti Vaalii maqaa isaan kaampaasiiwwan moggaasaniiti jiru. Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan turan obbo Taakkalaa Uumaa aartistii kanaaf siidaa magaalaa handhuura Oromiyaa taate Finfinnee keessatti hin dhaabne jedhanii kan ture ta'ullee haga ammaatti wanti qabatamaan hojjetame hin jiru. Oduu keenya xumuraatiin waltajjiin marii waloo mootummaa federaalaa fi naannolee hammate torban dhufu kan taa'amu ta'uun ibsame. Waltajjiin marii hariiroo waloo mootummaa federaalaa fi naannolee kan manni maree federeeshinii mijeesse wiixata dhufu Finfinneetti kan taa'amu ta'uu manni maree federeeshinii kan beeksise yoo ta'u mariin kun mata duree gahee hariiroon mootummoota gidduu federaalizimii jabaa ijaaruuf qabu jedhuun kan mari'atamudha. Waltajjii marii kanaa irratti hooggantoonni olaanoo mana maree federeeshinii, pirezidaantoonni naannolee, ministeeronni, afiyaa'onni naannolee fi kantiibonni bulchiinsa magaalota Finfinnee fi Dirree Dhawaa kan hirmaatan ta'a. Waltajjiin maree kun kan qophaa'e akkaataa labsii lakkoofsa 1231 muraa 2013 baheen ta'u hoogganaan biiroo sabquunnamtii kominikeeshinii federeeshinichaa obbo Tafarraa Badhaadhaa ibsuu isaanii gabaasni mana maree federeeshinii Itoophiyaa irraa argameen addeessa.
Egaan hordoftootaaf daawwattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa oduun ammaaf jenne kana fakkaata ture. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii YouTube Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.